Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ata tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isin jedha. Har'a viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Maal qabattee dhufte hoo jettanii har'a viidiyoo haarawaa qabadhee dhufee jira. Mana kana akkuma isin subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo haarawunis akkuma agartan kana caaltuu qabadhee dhufee jira. Caaltuu maaliif qabattee dhufte? Achiin ogumaan naan jedha booda. Maasiin jedhanii. Laa jechuun aniin kun ilma dhiiraati. Dubartii bira daa'ima kaatan malee akkamiin na bira kaattee sanuuyyuu Dubaay. Ana akka obboleessa kootitti hin si'amana kaaban ana obbolaa koo irraa adda sin baasu. Kanaafuu si bira kee wadhee deemaa obsin si malee nama biraan namni hin tamanuu jiru. Na dhageeffatu baasuun nan dadhabbisiisu. Tokko lammaffaa immoo Dubaay illee deemtee ganaa jijjiiramaaf mallaqaaf jecha olii gadi. Waaw jedheen jira. Mucayyoo ishee achuun eessatti gattee deemtii jechuun keessan isin oolu. Akkuma nattis ta'e gaafii natti ta'e isinis gaafii ta'uu mala. Mucayyoo ishii immoo adaana yookiin bakka daa'imatti qaban guyyaa jechuudha. Achitti gattee akka deemu hedduu yookiin immoo guyyaa achi ooltee galgala abbaa waliin ta'inii abdiin akka achi dhaqee naa fuudhu jettee abdii marii achisiistee jirtu caaltuuni. Inna abdiinoo maal deebisee caaltuudhaaf asirratti hoo jettanii abdiini caaltuudhaaf gaafii akkamiif deebisee fi maal jedheen inni hoo bammanaa keessa siif fuudhu jedheen immoo ishee siifan qaba jedheen hoo jette immoo walumaan itti deemna akka dhumaa viidiyoo kan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Inna caaltuun daa'ima tiyyaa asittiin gatee deema Yamanii keessatti guyyaa mana adaana naafaa ooltu. Galgala moo dhaqinaa fuudhii ajjii hin amanuu ajjiin dubartoota walii gadhoofa daa'ima tiyya seerannaa hin guddisu adaanatti kennadhee deema guyyaa adaanaa ooltu galgala sibira haa bultu jennaan abdiin deebii akkamiin deebisee fi akka dhuma viidiyoo kana yoo wajjin turtanii hundumaa dhagahuu dandeessanis siniin jedha. Inna abdiin maal jedhe caaltuudha gaafii deebisee fi ani daa'ima teetiin addaa sin baasu birrii hojjattee ittiin of jirtu suni sittaa haftu jireenya kee gattee daa'ima tee gattee kan wajjin makaraa agartee asiin geesse kana ani daa'ima teettiin narratti gatii deemii siin jedhuuf akka hajjiin badaa ta'es nan beeka. Gaafa asii daa'ima tana gattee ati Dubaay deemtee daa'ima tana baay'ee rakkoodha. Atis booda jaarsa biraa ta'e hajji dhiistee gara Dubaay imaluu hin qabdu jedheeni. Inna dhugaa dubbachuudhaaf abdiin gisee tokko nama akka addaati. Maaliif akka ishiin daa'ima ishii gattee deemtu hin barbaadu. Odoo abdiin addaan ba'uu hin barbaadini yookiin immoo ishiin akka kophaa ishiitti daa'ima san guddistu hin barbaadu. Garuu ammas kophaa ishee guddifachaa jirti. Hajjiin akkuma waliin beeknu miidiyaa kana gubbaarratti dubartoota walii gadi oofuu malee hojii hin hojjetu waan ta'eef jechuudha. Inna caaltuun immoo amma biyya Dubaay deemuudhaaf fiizaan naa deebi'ee jira. Hiriyoota kootiif fiizaa naa hojjisiisa jettee abdiitti himte. Kanammoo hajjiin quba hin qabu jechuudha. Inna abdiin immoo ani daa'ima teessii hin qabu adaana isin kennitu daa'ima tee as qaayyaa'uu hin qabdu daa'ima tee kophaa guddisuu namni biraa akkasii guddisuu ta'uu gattee deemuu qabdu ofumaa guddifadhu itti rakkadhuutumaa biyyuma kana keessatti Yamanii keessaa ba'uu hin qabdu odoo wanni barbaade galee jette jedheeni. Abdiini inna caaltuunis daa'ima tiyyaa yeroodhaaf malee booda biyyan galchaa deemee xiqqoo hojjettee of jijjiire saniin booda daa'ima koo biyya galchaa gasanii fakkii adaanaadhaa galgala naa fuudhii jetteeni. Innis hin ta'u jedhee didee jechuudha. Dhugaa abdiin baay'ee nama yaaduu fi baay'ee nama bakka guddaa namaaf qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf abdiin nama gaariidha.
baay'ee tokko caaltuu wajjin asxaqaayya'amaa ture duraas illee ammallee gorsa baay'ee jechuudha gorsa barbaachisaa haga obbolummaa haga obboleettii isaa jechuudha gorsee biyya kana deemuu qabdu warra akkatti illee asumatti si cinaa jirraa malee daa'ima eeggattee duwwaa deemuu qabdu jedhee dide jechuudha caaltuun garuu fiizaan naa dhufee jira ijoollee fiizaa naaf ergitee deemu malee jetteeni hin deemtu jetteeni sanirratti jechuudha. Dubaay imaluu heddii baga gammadde caaltuu jedhaanii karoora qabattee jirti karoora kee kana galmaasii haa ga'u jedha eebbisaa isiniin jedha dhugaa baay'ee namatti tola baay'ee das nama jedha yoo deemtillee waaqayyo karaa nagaa siif haa godhu jedhaati eebbisaa isiniin jedha maaliif namni tokko ilma ofii bira taa'ee gismoo guddisee daa'imti qananii yoo guddatte baay'ee tokko namatti tola ishiin immoo abdiidhaan daa'imtuu naaf qabii agandee nama hojjetattee daa'ima kiyya gara biyyaa ergadhutti jetteeni abdiin isii lakkii jedhee waan didee fi ka furmaata booda kan waliin laallu ta'a waan itti ba'u caaltuun gara biyyaa Dubaay kaafattee jirti siniin jedha baga gammadde jedhaanii biyya Yamanii keessaa ba'uu heddi caaltuun hajji gattee irri kunillee gisee tokko irri akkanaa kun jechuudha baay'ee nama jibbisiisa waa'ee dubartii malee waa'ee jireenya ofii kan yaadne jechuudha innaa ishiin dubartii cimtuu dubartii seeraa fi heera ofii beektu abbaa manaa akkanaa kan heerallee taa'u jettee akka dubartii takka baatee hin deemne jalaayi akkasumatti waan hundaa dandeesse amma lattee jechuudha daa'ima ofii guddifachaa jirti caaltuuni innaa waaqayyoo wanuma yaadda hundaa galmaasii haa ga'u jedhaati eebbisaadha caaltuun gara biyya Dubaay imaluu heddii siniin jedha innaa akkasii daa'ima ishii gatte Yamanii keessatti Yamanumatti jettee abdii biratti imalaa jirti jechuudha. Kanaafuu achi si haa ga'u jedhaanii eebbisaayii waan baay'ee namatti toludha. Dhugaa waaqayyo siif haa godhu jedhaanii waaqayyo immoo dhugaa ishiidhaaf haa godhu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif gisee tokko dhiirrillee nama onnoo jedha jechuudha. Nama saqaayyaa dhugaa dubbachuudhaaf ajjiin baay'ee saqaayyaa caaltuu hojii ofii hin qabu mana keessa taa'ee dubartoota walii gadi oofuu malee waan biraa hin beeku dubartii kaaniif kaa fidee baasuu malee jechuudha. Kanaafuu caaltuun dubartii cimtuu dubartii kaayyoo qabdu kan miidiyaa kana hundarraa hundumaafuu fakkeenya ta'uu dandeessu. Kanaafuu waaqayyo bakka yaaddee hundumaanuu si haa ga'u jedhaanii siniin jedha turtii gaarii naaf qabaadhaa guyyaa gaarii. Viidiyoo kana subscribe like gochuu hin dagatinaadha.